Ashama arkafune akkam jirtu hordoftoota kiyya nagaa keessanii annagaa kooti nagaan waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu annagaa qaba galata rabbii isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba isinin jedha daawwattoota kiyya akkam jirtu isinii warroonni viidiyoo kiyya faaraa taatan subscribe godhaa warroonni kun immoo like yaada keessaniif commenti share gochuun irraanfatina walaa jajjabeessinu nu jajjabeessadha Sinin jira wala jajjabeessinu oromoo wala jajjabeessinu video nu waddanu laalamaan jiru biyuun qabu maalifin wal gargaarree akka biyya ormaatii gallu wala taasisnu wala gargaarru biyya ormaatti hagamitti biyya ormaatti dararamna haga yoomititti nus immoo rabbiin nuuf milkeessee waan hundumtu nu milkaa'ee waan yaannu galmas ga'uu baannu yaada xiqqoo karaa nu qabattee karaa biyya keenya galuun hin oolu maaliif namni karoora keenya dheeradha karoora dhala namaa addaan hin citu maaliif karoora guddaa qabna karoora sun immoo hin gootu inuma yaata inuma fagaata kanaafuu nu jajjabeessaa viidiyoo walii ilaallu haga dhumaa yaada keenyaaf commenti olii faalaallu yaalaannu share olii faagoon amma share gochuun beekoni kana rakkinni kiyya namaaf share gochuun beeku dhugaa rabbi osoo danda'e share godhee fi gammachuu kiyya garuu share godhu inshallah nan baradhee yaada na akkasa sinin jedha hordoftoota kiyya akkam jirtu sinin nagaa galata rabbi sinin jedha na maali qabadhee sinii dhufe irraa yaada tokko yaada samuna kana wanta miidiyaa irraa deddeemaa jirudha jechuudha micayyoo takka micayyoo waxxaatidha ganaadha hin geenye yaani wanta nama mudatu wanta nama qunnamu hin beeknu dhala namaa taane hawwiin keenya guddaadha hawwiin keenya sunis galma nu ga'uus baatu karoora nu qabachuus baatu abdii kutuu muti namni qabeenya guddaa qabaatee qabeenya bakka godhu dhabee fayyaa dhabee hedduutu jira nuuf immoo qabeenyi keenya gammachuun keenya fayyaa keenya namni fayyaa qabu waa hunda qaba jechuudha namni fayyaa qabu gammachuu qaba namni fayyaa qabu qabeenya irra kan caalu fayyaadha rabbiin fayyaa nu haa kennu ammallee keessattuu biyya ormaatti rabbiin nama rakkisine maalifin amma micayyoo ishee ammattee yani nagee jiruun addunyaatu nagee jettee lubbuu ofiitti baraarte jechuudha micayyoon tun ganaadha waxxaatidha fiigdeen quufne hojjetteen quufne egin akkamitti kan jedhu tokko ana gaafii natti ta'in rakkina namaa hin beeknu duuba namaa hin beeknu sim jenneetuma haasuuf namalee hundi keenya rakkinni ishii maal taatee dhiphina akkamitti ishii qabe rakkina akkamii ishii qabe akkanatti osoo irratti ilaalanii mucayyoo wantuma rakkina argite fakkaattu akka keenya kanarree biyyaa baatee biyya ormaa waan hojjettinatti fakkaatu biyyuma keessa jirti maaliif keessattuu ijoolleen biyya ormaa dirroo nu caala kan rakkatee nu caala obsa kan qabu nu caala waan hunda dabarsee injiru jedhee yaadaan dhugaa rabbii maaliif ciqiciqii maatiin biyyaa nu caqacaqu kanasii warri bira hojjennu hojiin waan meeqan sammuu keenya dhiphachaa oolanti waan meeqan dhugaa rabbii waan meeqan dhiphachaa oolachuudha sammuu keenya egin maaliif micayyoon kun obsa dhabdeemu rakkina akkamiitu qunnamee lubbuu ofiitti murteessitee waan baay'ee wanta isheen dhaammantee barreessitee yaani lubbuu ishee kan muqateedha baay'ee garaa nama nyaatti lubbuu ishee hamaaru dinataan ishee akka gammachiisu dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa tasfaa wanta nama kutachiisudha akkamitti kan jedhamu tokko jireenyi biyyaatis hammaatu namni fayyaa qabu tokko bahee galee ofinna dhabu hamma yaani amma ta'e ofinna dhabu nutu
biyormaa keessateenyi waa hunda obsa caala kan obsa qabu nuti ijoolleen biyya arabaa hoddattu keessattuu waaqayyoon obsa nu haa kennu obsa sinii haa kennu hunda keenya fuudhachuudha. Manni gaariin jira, manni badaan jira, kan guyyaa madadaa iyyaa oolan jiru maatimii kan birrii dhowwatanii ijoolleen birrii dhabanii sammuu isaanii akka malee wannoo jedhu yaadu jiru waan godhan dhabanii kana hundaa keessaa darbanii immoo obsanii yaani fayyaa qabu hin hojjenneen arganna jedhanii tasfaa ofiif kennu jechuudha. Namni tokko abdii horachuudha, abdii fuuldura kee ilaaluudha malee kan duubaa san dhiifne kan darbe dagannee duubatti fuulduratti maaltu nu eeggata fuulduraa keenya yaanna yeroo hundaa namni kamiyyuu duubatti yaadu jedhee yaada. Maal isheen namni tokko dhala namaa taane hawwiin keenya guddaadha akkuma isiniin jedhe. Namni mana yoo ijaarrate makiinaa hawwaa, yoo mana qabaate dhala namaa jireenya dhala namaatiif kan barbaachisu keessattuu yaani murteessaadha kan jennu mana. Namni tokko yoo mana qabaate manni ofii qullaarree keessa bultu boqonnaadha ijaaddu. Dhugaa Rabbii maaliif namni tokko biyyaa ba'ee yookaan mana ijaarratee yookaan makiinaa bitatee yookaan yoo makiinaa bite mana jedha, yoo mana ijaaree makiinaa jedha. Sammuun keenya waa hedduu yaada jechuudha. Hawwiin keenya guddaadha. Garuu immoo hawwii keenya xiqquma. Yaani daangaa akka keessan darbine akkuma bakka jireenyas yaadaa namni akkuma isiniin jedhe namni qabeenya guddaa qabaatee fayyaa dhabee siree irratti hafee yaa Rabbi jedhee fayyaa kadhatu hedduutu jira. Oon qabeenya kana na dhabsiisii fayyaa koo naa deebisi kan jedhu hedduutu jira. Qabeenyi isaatti dhumee waan hunduutti dhumee humni namaatti dhumee kan hin fayyine hedduutu jira. Rabbiin keenya galateeffachuu qabna. Baanee galla hojjannee akka dhala namaatti ofii dhiisne namaa taana abdii kutuu miti jechuudha. Maaliif jechoota kana hundaa kanaan kaase waa'een tala saniit irratti ani seenan keessa darbinatu beeka. Dhugaa Rabbi eenyumtuu seenaa mataa ofii baatee deemaa miti. Ani akkan jedhutti ofii kiyyaaf namni akka kiyya rakkatee, namni akka kiyya dhiphatee, namni akka kiyya waa hunda keessa darbee as ga'e jiru jedhee tayyaadaa ture. Garuu lakka namni keessa namaa uffatuma dhoksee deema. Namarraan dubbifamu dhalli namaa waa hunda waa seenaa dheeraa baannee deemna hundi keenya. Kan nu beeku Rabbi tokkicha, nuufi Rabbi tokkicha jechuudha. Abdii kutuu muti. Jee tokko tokkos Rabbi nammarrarra, Waaqayyo nammarrarra osuma hojjennu osuma argannu maaliif bakka jiraa mitiire oduma fayyaa qabnu jechuudha. Namni fayyaa dhabee Rabbiin kadhata nuti garuu yeroo tokko keessa dabarfanna jechuudha. Waaqayyoon balleessaa keenya hundumaa keenya fuudhiinfama nuuf haa godhu. Egaa Waaqayyoon nu haa gargaaru hunda keenya nu gargaaree isiniin jedha hordoftoota kiyya oduu isinitti dheeressuu wajjin qabaanis yaadumanii sa'aatii boqonnaa xiqqoo taa'eefan oduu kana yaada kana isiniif hiruudhaaf dhufe jechuudha. Marfa guyyaan jimaataa wajjin baay'eedha jechuudha. Na akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya maaliif yuutuubii keenya walaa jajjabeessinu dhugaa Rabbii walaa jajjabeessinu. Warroonni immoo yuutuubii gurguddaa qabaattan yoo hilliinaa qabaattan yoo yaani namni guddinni namaa sin gammachiisee gizee namni rakkatee gizee namni dhibamee gizee namni du'ee bicha holii ba'u qubna garaa muti Oromoo dhugaa Rabbii. Namni keenya keessatti Oromoon keenya yoo osoo namni tokko boqatee yookaan TikTok isaa ta'u YouTube isaa ta'u dhaqanii guddisanii fi jalatti waan bu'anii maal jedhanii aduu inni du'e sana akka rukutu boo'icha jedhu. Garuu jireenyatti wal gargaaru jireenyatti wal gargaarre nuti Oromoon galaana ofii dhiisne namaa taana dhugaa Rabbii. Maaliif walaa jajjabeessinu amma dandeenye jechuudha. Amma dandeenye walaa jajjabeessinu. Amma dandeenye jechuudha. Dirqamaa miti amma dandeenye yaani yaada guddinni dhala namaa yoo nu gammachiise walaa jajjabeessinu.
dhugaa amma sa'aatii qabuttani YouTube keessa hojjenne amma yeroo qabuun ijoollee like godhee subscribe godhee nan wanno jedhachuudha amma humna kiyya nama nan laalafi YouTube isaanii amma video isaanii agadhuma nan laalafi jechuudha sinin jedha hordoftoota kiyya walaa jabeessinu ol bira haa dhaabbannu akka biyyattis gallee jabaannuuf jechuudha abdii kutachuu miti biyya ormaatti video hojjechuun ulfaata hin beektu jiru biyya ormaay na akkasa sinin jedha videoon kiyyaarraa kanuma fakkaata yaada keessaniif isin immoo komantii jalatti na barreessaa sinin jedha sinan jaalladha horaa bulaa bye bye